galateeffadha. Dhaloonni koo dirree yoo ta'u bishaan lafa kanaa waan naa godhe dhugaa isinitti himaa jechuudha. Bishaan lafa kanaa gaafa ji'a lamaanni guyyaa kaleessaati mana kanaan fuudhee yeroo sanitti waldaan achi fudhadhee gara baadiyyaa gale. Ji'a lamaan har'aa jechuudha. Asiin dhufne gara baadiyyaa ta'an gale. Yeroo ani galu maatiin koo hoogdii lallaqaa jiru dha'isaaf jechuudha. Innaa bishaan masan qullaa isaa itti akkuma hoogdii laqame gaafa hojja dureessa ganamaan bishaan duwwaa lafa sanitti nan naqe otoo midhaan itti firfirsin. Nan naqee san booda dha'isa jalqabne hanga sa'aatii 8 dha'isa irra jira. Inni ta'ee dha'isa kana dhoofne irraa haruudhaafuu qophii irra jirra jechuudha. Obboleewwan kiyya waliin. Amma dha'isni butute otoo dura ta'ee anuyyuu tuulaa keessa jiran jedha. Yookiin immoo urfaas dhufuu danda'an jedha. Innaa irraa dha'eenni otuma wal mormaa jirru sa'aatiin akka sa'a 8tti cidii keessaa jechuudha horii irra oofaa jirru. Cidii keessaa bofti kaachatuma hoogdii keessaa ba'e alatti. Nuti mootu kan jedhu daarii isaati. Inni tokko irra oofaa kun daarii ta'ee. Amma waan ittiin rukunnus dhabne bofti kun akkana kaasa. Gurraacha isaati baay'ee bifaan. Otoo sangaan irra deemu keessaa ba'e. Oduu sangaan irra deemu. Hin ba'ee dhufee waan ittiin rukunnu dhabne qaccees kennaan qacceedhaan irra oofaa jirra. Qaccee horiidhaan rukunnaa akkamitti irra oofne obboleessi koo na didi. Maali rukunnareedha dukaan itti aggaamee irra jechuudha sodaan. Bofti immoo deemeti dallaa bira ga'uu ga'e. Baduudha. Nu harkaa ba'e jennee xiyyaa jira. Amma utuma deemu xaafiin hundeen takkitti akkas jala galteera. Mataadhaan jala galee bofti kun humtuun irra ne jenne maal hin jenne ofii isaati kan lubbuun isaa dhabameen arga. Hallelujah. Yesuus galata fidaa. Yesuus galata. Dabala galateeffadhaa. Innaa akkamitti akkanaan ta'e an jedhu anu gaaffii natti uume duusaan achi hakke fuudhee muka cinaa godhee mukarra godhee of cinaa godhee jechuudha. Ofuma bira gaaddisuma cinaa taa'u hin kaa'ee shakkaa ture. Harka keessan ol kaasaatii inni naaree atu du'eera jedha. Deebi'ee hin ka'u jedha. Galateeffadhaa koofte. Kana booddee teechisaa oollee amma ijoollee maanni kun maa of cinaa gootanii garuu yeroo inni duusanitti nama 4 taanee jirra namni 4 kun arga. Anaa fi obboleettii xiyya takka qofatu amaneera malee kuwwan naman. Amma bishaan ati fiddee kana waa irratti hojjechiistee fiddee naan jedhee naan qoosaa tura ijoolleen. Ani garuu waaqayyo irratti kadhadhe malee homaayyuu irratti hin hojjechiisne. Yesuus itti fidaa. Hallelujah. Maqaan Yesuus. Ati ennaa isaan ofdii lola'an sirreessan itti naqxe. Lallaqanii xumuranii duwwaa isaatti ta'u otoo midhaan itti firfirsin duwwaa isaa itti akkuma gootiin qiceen haayilaandii keessaa irra facaasee ofdii gala. Bishaan dibataa asitti kadhatame fudhattee galtee jechuudha. Galateeffadhaa fi dabalaa. Ilaalaa isaan ajjeesuudhaaf maaliin rukunnaa hidhuulee dhabnee jedha akkuma amma dhageessan kana Waaqayyo garuu bishaan sagalee Waaqayyo yookaan dubbiin Waaqayyo irratti ba'e lafa kanaaf fuudhee deeme lafa duwwaatti naqe isaan bofti sun gaafa baqatee deemuudhaaf jedhu lafa sanatti sagalee waan ba'e bishaan sana irratti bishaanuma sanatti ajjeesee jechaa jira ilillee sirriitti gooftaa. Isayyuu isaan irratti xonqolaatti gootee fiddee maalitti gootee jedhu harka keessan nama sichana jiru irra kaa'atii inni kan gootiin caalaa jedha. Kana booddee bofa kana ofuma cinaa goonee guyyaa guutuu oolee hin bulee nu akkasitti maatii kiyya sin amannee isaanitti agarsiise akkamitti kun ta'e jedhanii gaafii bunarra taasaa jiru haga ammaa jechuudha. Kuna Waaqayyotu hojjete namaa miti jedheedhaan. Ilillee fidaa. Kanaaf gaafa guyyaa sadaffaa isaa immoo akkas lolulleen fuutee olii gad urgufaa turte jiidhama maatiin akkasitti Waaqayyoon
Oliga durgufsiise jedheen galateeffadhee Ilillee fidaa Yesuus. Itti dabala galateeffannaa. Ayikanumaa kanan dhuga baatiin abasirra ga'e. Amma maatiin kee namanne akka mana barbaadda harka keessanitti kaasaa. Maqaa Yesuusiin tokkoon isaanii otoo nafiin harka keetti ilaalee. Ameen. Kottu bara kottu. Yoom deemta maatii jedhu? Harumaayyuu nan deema. Harka keetti. Maqaa Yesuusiin ani si dibeena akka kana gaafa qabatan muluun isaanii dukkana gara ifaatti haa dhufan. Ameen. Maqaa Yesuusiin gara Yesuus haa dhufan. Ameen. Maqaa Yesuusiif sii ta'eera nama tokkoon cabbatu dhaqeetii muluu isaanii cabbate akka kana. Nama tokko as keessaa sin nabatu sin cabbate. Dhageesse? Ciao.